akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Obbo Galaasaa Dilboo hayyu duree ABO ta'uun akka muudamanii ibsi dhaabicharraa ba'e beeksisee jira. Akka ibsa kanaatti obbo Galaasaan hooggansaa fi muuxannoo bara dheeraa qabsoo keessatti qabaachuu isaaniirraa akka muudamanidha. Dubbii himaan dhaabichaa obbo Daani'el Disaasaa akka jedhanitti rakkoo saba Oromoo mudachaa jiru bilisummaan dhugoomsuuf dhaabni isaanii hooggantoota haaraa filatee ifatti socho'uuf qophii akka ta'es himaniiru. Usmaan Ukumee ibsa dhaaba kanaa qindeessee jira. Argamtan bittaa fi cunqursaan waggoota dhibbaa olii booda qabsoodhaan carraa Oromummaa keenya irratti yaada keenya ibsachuu argachuun tarkaanfii guddaa mirga caaluuf nu qopheessu waan ta'eef bakka guddaa kenninaaf. Muddeeja bara 2016 ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa bahee akka heerutti obbo Galaasaa Dilboo dhaaba isaanii akka hooggananiif hayyuu duree ta'anii filatamanii jiru. Akka ibsa kanaatti wayita duulli sanyii duguuggaa saba Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kanatti qabsoo ummatichaa gara fuula duraatti sochoosuun barbaachisaadha. Wayyaaneen labsii yeroo muddamaa labsuun hegeree Oromiyaa kanneen ta'an dargaggoota lafarraa balleessuuf ifatti socho'aa jirti. Sirni gabroonfataa kun ummata Oromoo irratti xiyyeeffatee ajjeechaa, hidhaa, ari'amaa fi dararama guddaa Oromiyaa guutuutti geggeessaa waan jiruuf qabsoo kana milkeessuuf waqtiin amma jedhee jira. Uummanni Oromoo tokkummaadhaan diddaa agarsiisaa jiru kun haalaan barbaachisaa ta'uu kan ibse addi bilisummaa Oromoo daran qabsoo bilisummaa galmaan gahuuf ammoo hoogganoota kana muudee ifatti socho'uuf murannoo qabu addeessee jira. Itti dabaluun akka ibsa kanaatti balaa wayyaaneedhaan geggeeffamaa jiru kana ofirraa fonqolchuudhaaf hojiidhaan kan qorame tokkummaan dhaabota siyaasaa barbaachisaa ta'uu fi waan danda'amu maraan qabsoo finiinsuun murteessaadha. Rakkoo jiruu fi balaa as deemaa jiru guutuutti hubachuudhaan addi bilisummaa Oromoo hooggana haarawaa kanneen uummata isaaniitiif cichoominaan hojjetan filatuun barbaachisaa ta'e argame jechuun ibsi kun eeree jira. Haaluma kanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turan obbo Galaasaa Dilboo ammas bifa haaraan hayyuu duree ta'anii filamanii jiran. Obbo Mulugeetaa Moosisaa itti aanaa hayyuu duree dhaabichaa ta'anii filamuu isaanii ibsi nu ga'e kun mirkaneessee jira. Dhimma kana ilaalchisuun dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daani'el Disaasaa dubbifnee jirra. Akka isaan jedhanitti Oromiyaa keessatti haalli wayita ammaa raawwatamaa jiru daran yaaddessaadha. Rakkoo uummata Oromoo mudatee jiru bilisummaan dhugoomsuuf dhaabni isaanii hoogganoota haaraa filatee ifatti socho'uuf qophii ta'uu himan. Galaasaa Dilboo immoo yeroo dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo warreen qooda guddaa qaban keessaa nama adduma bilisummaa Oromoo kana namni warreen asiin gahan keessaa isa tokko. Rakkoo amma jiruu fi haala sabni keenya maru hubachuurra baay'ee gadi fageenyaan ilaaluudhaan nama muuxannoo qabuu fi nama waan kanaafis murannoo qabu ammatti barbaachisaa ta'uunsa haalaan waan barbaachisee fi koreen gumiinsa adda bilisummaa Oromoo wal ga'ee erga xiinxalee booda filmaata haaraatti dhaabas jijjiire namas jijjiire gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu dandeenyuudhaaf murtii erga godhamee booda jaal Galaasaa Dilboo durataa adda bilisummaa Oromoo jaal Mulugeetaa Moosisaa immoo itti aanaa durataa ta'ee filamee jira. Hoogganoonni kun muuxannoo qabaniin adeemsa qabsoo galmaan gahuudhaaf dirqamni itti kennamullee obbo Daani'el himanii jiru. Obbo Galaasaa Dilboodha kanaan duras akkuma kaasetti hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo turanii amma gara fuula duraatti qabsoo Oromoo kana mirkaneessuuf yookaan dhugoomsuudhaaf akkasumas jijjiiramni dhaaba keessan keessatti ni dhufa jettanii eegduuf yaaddu maaltu jira? Egaa akkuma nama jedhee ture namni kun jaal Galaasaa Dilboo nama muuxannoo qabu jaal Mulugeetaa Moosisaas namoota qabsoo kana keessatti utuu yaada isaanii asiifachuu warraaqin hin daddaaqin jarreen keessa turanidha. Qabsoonaaf nama dhiiganii nama du'anii nama of kennan waan ta'eef namni har'a ka'ee wanta raajii uumaatu hin ta'in waan amma keessa jiru kanaaf yeroo hatattamaa amma keessa jiru kanaaf waan sabni keenya barbaadu ammaa kanaaf yeroo ammaa kanatti jarreen akkasii yoo of dura keenye gurmuu qabsoo Oromoo walitti fiduudhaafis warreen qabsaan walitti fiduudhaafis uummata keenya warra dhiigaa jiraniifis tariif mooraalee guddaa ta'a kan jedhuun itti yaadame gara fuulduraattis egaa xiyyeeffanni keenya kan biyya irratti ta'e biyya falmannu kanarratti kan ta'e sagantaan adda addaa irratti waan qindaa'ee jiruuf akkasiin namni keenya akka hoogganaa haaraan jala hiriiru kan gaafannee murtii kanarra geenyeef. Uummata Oromoo biyya keessatti dhumaa jiru bira dhaabbachuu fi sirna nama nyaataa hundeedhaan fonqolchuuf yeroon xiiqiin itti hojjennu amma jedhan. Kanaan duras dhaabni isaanii adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhamuun kan beekamu ta'ullee obbo Daani'el ibsanii jiru. Duratti yeroo rakkoon 2001 ta'ee ture koreen qaama ce'umsaa itti tokko dhaabbattee turte hamma seeraan filmaanni godhamee gama adda
bilisummaa Oromoo dabrutti. Nigaa rakkoo adda addaa irraatiin kanumatti namni maqaan keenya adduma bilisummaa Oromooti garuu namni adda bilisummaa Oromoo heddummachuu irraa akkas jedhee nu yaama malee nuyi warreenuma sagantaa duraa hordofu adda bilisummaa Oromooti. Dhaabni isaanii bu'uurumarraa jalqabee akeekaa fi kaayyoo irraa takkaa warraaqee hin beeku kan jedhan obbo Daani'el borus taanaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu fi mirga abbaa biyyummaa dhugoomsuuf jabeessinee hojjenna jedhan. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kamuu waliin walitti dhufanii tokkummaadhaan hojjechuudhaafis qophii ta'uu dubbatanii jiru. Baay'ee barbaachisaadha kuni yoo ibsa keenya har'aa keessatti illee ilaaltan ta'e akeekni keenya inni tokko isa kana ammaan duras kan yeroon irratti bade kanuma garuu tooftaa jijjiiruudhaan yeroo ammaa haala amma rakkoo keessa yeroo dura qabuudhaan kan irratti hojjenne jennee yaadnu inni tokko haala kanaan immoo yoo namni walitti dhufuu danda'e namni wayi kana biyya kanaaf hin dhaabbadde rakkoo biyya kanaa rakkoo saba kanaaf hin dhaabbadde kan jedhu kanaan immoo walitti dhufunnaa kan jedhu kanaaf nuyi warreen walitti dhufanii waatti hojiidhaan agarsiisanii biyya keenya falmachuu irratti qophaa'anii wajjin hojjechuudhaaf akeekni keenyas kanuma tarkaanfachuudhaafis immoo qophoofnee jiru. Gara fuula duraatti uummata Oromoo biyya keessatti rakkataa jiruu fi akkasumas hegeree Oromiyaa irratti falaa fi furmaata argamsiisuudhaaf haala kamiin qabsooftu isin akka adda bilisummaa Oromootti? Egaa tokko rakkoomti qabsoo kanaa kan ta'ee jiru iyyuu qabsaa'onni biyya keessa sinuma jiraniiti. Haa ta'u immoo maqaan dhaabaa waggaa dheeraadhaaf haala jiraachuudha. Xiyyeeffanni keenya inni hangafni maqaan dhaabaa kuni qaamaanis ta'e hojiidhaan biyya keessatti akka inni mul'atu tattaaffii isa duraa ta'a. Kana caalaa immoo uummata bilisoomsinaa jennu kana hiriirsuu danda'uudhaa fi gidduutti argamuu danda'u kanarratti xiyyeeffannaa kanarratti dabalee immoo nuyi warri baqannee ala jirus warri uummanni hawaasni Oromoo waliigalaa ala jirus immoo kana hubatee akka nuyi wajjin dhaabbatuu fi akeekni kun kana ta'u akeekni isaa maqaa dhaatanii maqaa moggaafatanii taa'uu duwwaa akka hin taane akka nu baran barbaanna. Tolee dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Daani'el Disaasaa ibsa kennitaniif galatooma. Humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo wayita ammaa bakka adda addaatti faca'amanii jiran bakka tokkotti walitti deebisuudhaan humneessanii qabsoo sabichaa finiinsuun murteessaa akka ta'es Obbo Daani'el dubbatanii jiru. Dhumarratti akka Obbo Daani'el jedhanitti mootummaa wayyaanee duula sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru ofirraa qolanii biyya isaaniitti abbaa ta'uuf tokkummaadhaan qabsaa'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamanii jiru. Ilmaan Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan humnoota waraana wayyaaneen adamsamanii hidhamaa jiraachuun isaanii himame. Ilmaan Oromoo kunneen Oromummaa isaaniif sarbamaatti jiru malee yakkaa dalagan hin qaban jechuun maddeewwan keenya OMN'tti himaniiru. Bal'inni isaa kunooti. Dargaggoon magaalaa Jijjigaa irraa dubbisne mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo iddoo kana jiraatan sababaa fi yakkaa tokko malee miidhaatti jira jechuun dubbata. Baatii lamaan dura eeggamanii hiriira nyaata taasan jedhani. Garuu isaan keessaa maqaa nama afurii waan qabatudha. Maqaan isaanii tokko Muusaa Abdallaa Ahmad, Muhammad Ahmad, Duulaa Ariif, barsiisaa tokko jira isaan keessa. Ilmaan Oromoo gara magaalaa Jijjigaa hojii humnaadhaafis ta'e hojii ogummaa baratanii itti eebbifaman hojjechuuf deeman rakkoolee hawaas dinagdee hamaaf saaxilamuu bira darbanii sarbaminsa mirga namoomaa guddaanis isaan irratti gaggeeffamaa jira jechuun dargaggoon kun eeree jira. Maatiin warreen ijoollee afaan ammaa mana kiraa keessa isaan baasanii barandaa namaarra bulaa jiru amma. Duraan ijoollee dhamtoota kanatu na jiraachisa jechuudha. Warri kaan kan jaarsi isaaniidha kaan immoo haadha isaanii maatiin mana. Magaalaa Jijjigaa keessatti yeroo irraa gara yerootti lakkoofsi ilmaan Oromoo hidhamaa fi dararamaa jiranii dabalaa jiraachuunis himamaatti jira. Yeroo darbes magaalaa kana keessatti dhukkuba koleeraa mudateen lubbuun namootaa darbuus isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuu magaalaa Siinqoo jedhamutti bulchitoonni aanichaa qabiyyee lafa uummataa caalbaasiidhaan gurgurataatti akka jiran himame. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Abbootiin lafaa kana duraa karaa seera qabeessa ta'een qabiyyee lafa isaanii mirkanaa'ee osoo jiru qondaalonni aanichaa maqaa caalbaasii jedhuun deebisanii namoota biraatti gurguraa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti kana raawwachuun mootummicha biyyattiin seeraa fi sirna dhablee taatee jirti. Akkasumas wayita mormiin sirnicha kana hacuucee qabee jiru kanatti qondaalonni mootummaa jala jalaan saamicha qabeenyaa irratti bobba'anii jiru. Keessumattuu caarraa mormii kanatti fayyadamuun hojiileen malaamaltummaa hidda gadi jabeeffataa jira. Kana keessatti ammoo jiraattonni miidhamaa akka jiranis himame. Kun ifatti raawwatamaa kan jiru godina Harargee dhihaa aanaa Odaa bultuun magaalaa Siinqoo jedhamutti akka ta'e jiraattonni aanichaa OMN itti himan.
akka namni nuti dubbifnee jedhanitti karaa seera qabeessaan namoonni qabiyyee lafaa argatanii turan. Haa ta'u malee ammaan kana caalbaasii baasuudhaan kan bulchitoonni kun saamicha irratti bobba'an. Kana hojjechuun isaanii jiraatota walitti diruuf akka ta'ellee himanii jiru. Bootaa magaalaa artee kan duraan seeraan kannan taabbichee waraqaa itti qabu maqaa san abdeessanii nama biraatiif kennanii lammata jechuun nama biraatiif sanirraas maallaqa fudhatanii sabatanii maqaa uummataa waliin buusaa jiran bakka kana yoo gizee amma abbicheen alleen gaddaa waraqaan itti qabayyee iyyate qaabanii calli jiranii kun ammaan tana magaalaa sinkoo bakka jalduratti. Akka jecha nama kanaatti wayita lafti jiraatota bulchitootaan jalaa saamamaa jiru kanatti gara itti iyyatan dhabanii rakkataa jiran. Gochaan kun maaliif raawwatamuu danda'e gaaffii jedhuuf namni kun akkas jechuun deebisanii jiru. Kana wanni akkas godhanis amma isaan lammata uummata walirratti haasuuf du'aa fi barbaadanitti duraanis dhiyeessiif kannan deebisanii ammas nama biraatiif kannanii akka bakka misilata caalbaasii jedhanii jechuun maallaqa gubboo sirraa nyaatudha sirna malaammaltummaati bakka waa'ee naqanii sun haalaan uummata irratti miidhaa fidaa jirti. Namni biraa lafti isaanii jalaa fudhatamee qaama biraatiif gurgurame akka jedhanitti ammoo isaan dabalatee namoota hedduu irraa lafti saamamee jira. Kanarraa ka'uun wayita ammaa kana yaaddoo hamaa keessa seenaniiru jedhan. Isaanis yaaddoo keessa jiraachuu himanii kunis kan ta'eef maqaa babal'ina magaalaa jedhuun akka ta'e dubbatan. Kun ammoo seeraa fi sirrii akka hin taane ibsanii malaammaltummaadhaan namoota lafarraa buqqisuuf karoora dhiyaateedha jedhan. Aanaa odaa bultumaa rakkasuu araddaa barbaaddattii keessee baay'ee argama baay'ee jira sun abaluu fi baluu osoo hin taane amma akka naannoo xiyyaan nama lama maka booyaa jiru kanatti dhiyaatu kamiin argaa jiru waan kanarraa maallaqa guddaan argamuuf kanarraa waan inni duraan nuti hafalleessanii ol kabiraa waan argaa gatiin baay'atee argameetu magaalaan daawwataa waan guddachuu jiru. Ministeerri dhimma alaa USA tasgabbii fi nageenya biyya Itoophiyaa keessatti dhabamuu irraa kan ka'e lammiileen biyyattii imala gara biyya kanaatti taasisan irraa of qusachuu akka qaban jechuun akeekkachiise. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akeekkachiisa kana kan beeksise guyyaa kaleessaa kibxata muddee bara 2016dha. Akka ibsa kanaatti biyya Itoophiyaa keessatti erga ji'a sadaasaa bara 2015 mormiin mootummaa Itoophiyaa mudateedhaan asitti rakkoon nageenyaa fi tasgabbii akka jirudha. Ibsa isaa kanaan immoo lammiileen isaa nageenyaan baanii galuu isaaniidhaaf wabii waan hin qabneef sodaa nageenyaa lammii koo ni mudata kan jedhurraa akka akeekkachiisa kana baasedha. Mootummaan Itoophiyaa onkololeessa 8 bara 2016 irraa eegalee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun haal duree fi ajaja waraqaa mana murtii malee nama kamiyyuu hidhuu irratti fuulleffachuun immoo caalmaattiyyuu ministeerri kun akka akeekkachiisa kana baasuuf sababa guddaa akka ta'es odeeffannoon marsaa hawaasummaa imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaatti argamurraa ba'es dhimmuma kana irra deebi'uun hubachiisee jira. Akeekkachiisni ministeera dhimma alaarraa ba'e kun labsii mootummaan Itoophiyaa daangessuudhaan baase kanneen akka miidiyaalee hordofuu gareedhaan walitti qabamanii mari'achuus ta'e taa'uu dhaabbilee fi mootummoota biyyoota alaa waliin odeeffannoo wal jijjiiruu akkasumas sa'aatiin ba'uu fi galuu irratti kan fuulleffate ta'us beeksisee jira. Tajaajilli intarneetii fi bilbilaa Itoophiyaa keessatti cufamuun immoo lammiileen isaa gara biyya Itoophiyaa dhufuudhaan kutaalee biyyaa wayita deemanitti wal dubbisuu fi odeeffannoo wal jijjiiruuf imbaasicha kan rakkisaatti jiru ta'us gabaasee jira. Imbaasiin Ameerikaa biyya raafama hawaasa dinagdee fi siyaasaa guddaa keessatti galteetti argamu kun mootummaan Itoophiyaa lammiilee Ameerikaa qabee hidhee osoo jiru hin beeksisiin hafuusaas dabaluun akeekkachiisa kana keessatti ifa baasee jira. Gabaasni imbaasii kanaa dhuma irrattis lammiileen imala taasisuun akka hin deeggaramne hubachiisuudhaan yoo haalonni lammiilee akka imalaniif kan isaan dirqisiisu ta'e garuu bilbila isaanii toora marsariitii imbaasichaa Smart Traveler Enrollment Program Step irratti galmeessuudhaan yoo kaahan odeeffannoo wayitawaa fi ammaa argachuu akka danda'anis imaltoota kanneen hubachiisee jira. Haala biyyittii keessa jiru beekuun garuu hedduu rakkisaa akka ta'es gabaasni kun dabaluun eeree jira. Maddi odeeffannoo keenya ministeera dhimma alaa Ameerikaa fi imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaatti argamurraati. Hayyeen daawwattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee kanuma oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii.
warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 02 80 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Baka misalnya kalabasi jedhanii jechuun maallaqa gubboo sirraa nyaatudha sirna malaammaltummaati. Bakka waa'ee naqan sun haalaan uummata irratti miidhaa fidaa jirti. Namni biraa lafti isaanii jalaa fudhatamee qaama biraatiif gurgurame akka jedhanitti ammoo isaan dabalatee namoota hedduu irraa lafti saamamee jira. Kanarraa ka'uun wayita ammaa kana yaaddoo hamaa keessa seenaniiru jedhan. Isaanis yaaddoo keessa jiraachuu himanii kunis kan ta'eef maqaa babal'ina magaalaa jedhuun akka ta'e dubbatan. Kun ammoo seeraa fi sirrii akka hin taane ibsanii malaammaltummaadhaan namoota lafarraa buqqisuuf karoora dhiyaateedha jedhan. Aanaaf daawwattuu adda barbaadatti keessee baay'ee argama baay'ee jira. Abaluu fi baluu osoo hin taane amma naannoo akka naannootti yaadna balama amma kabooyaa jiru kanatti dhiyaatu kamiin argaa jiru. Waan kanarraa maallaqa guddaan argamuuf kanarraa waan inni duraan nuti hafalleessanii ol kabiraa waan adda gaagatiin baay'atee argameef magaalaan daawwataa waan guddatti jiru. Ministeerri dhimma alaa USA tasgabbii fi nageenya biyya Itoophiyaa keessatti dhabamuu irraa kan ka'e lammiileen biyyatti imala gara biyya kanaatti taasisan irraa of qusachuu akka qaban jechuun akeekkachiise. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akeekkachiisa kana kan beeksise guyyaa kaleessaa kibxata muddee bara 2016dha. Akka ibsa kanaatti biyya Itoophiyaa keessatti erga ji'a sadaasaa bara 2015 mormiin mootummaa Itoophiyaa mudateedhaan asitti rakkoon nageenyaa fi tasgabbii akka jirudha. Ibsa isaa kanaan immoo lammiileen isaa nageenyaan baanii galuu isaaniidhaaf wabii waan hin qabneef sodaa nageenyaa lammii koo ni mudata kan jedhurraa akka akeekkachiisa kana baasedha. Mootummaan Itoophiyaa onkololeessa 8 bara 2016 irraa eegalee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun haal duree fi ajaja waraqaa mana murtii malee nama kamiyyuu hidhuu irratti fuulleffachuun immoo caalmaattiyyuu ministeerri kun akka akeekkachiisa kana baasuuf sababa guddaa akka ta'es odeeffannoon marsaa hawaasummaa imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaatti argamurraa ba'es dhimmuma kana irra deebi'uun hubachiisee jira. Akeekkachiisni ministeera dhimma alaarraa ba'e kun labsii mootummaan Itoophiyaa daangessuudhaan baase kanneen akka miidiyaalee hordofuu gareedhaan walitti qabamanii mari'achuus ta'e taa'uu dhaabbilee fi mootummoota biyyoota alaa waliin odeeffannoo wal jijjiiruu akkasumas sa'aatiin ba'uu fi galuu irratti kan fuulleffate ta'us beeksisee jira. Tajaajilli intarneetii fi bilbilaa Itoophiyaa keessatti cufamuun immoo lammiileen isaa gara biyya Itoophiyaa dhufuudhaan kutaalee biyyaa wayita deemanitti wal dubbisuu fi odeeffannoo wal jijjiiruuf imbaasicha kan rakkisaatti jiru ta'us gabaasee jira.
Imbaasiin Ameerikaa biyya raafama hawaasa dinagdee fi siyaasaa guddaa keessatti galtetti argamu kun mootummaan Itoophiyaa lammiilee immoo gara magaalaa Jijjigaa hojii humnaadhaafis ta'e hojii ogummaa baratanii itti eebbifaman hojjechuuf deeman rakkoolee hawaasa dinagdee hamaaf saaxilamuu bira darbanii sarbaminsa mirga namoomaa guddaanis isaan irratti gaggeeffamaa jira jechuun dargaggoon kun eeree jira. Maatiin warreen ijoollee afaan ammaa mana kiraa keessa isaan baasanii baarrandaa namaarra bulaa jiran. Duraan ijoollee dhamtoota kanatu na jiraachisa jechuudha. Warri kaan kan jaarsi isaanii kaan immoo haadha isaanii maatiin mana. Magaalaa Jijjigaa keessatti yeroo irraa gara yerootti lakkoofsi ilmaan Oromoo hidhamaa fi dararamaa jiranii dabalaa jiraachuunis himamaatti jira. Yeroo darbes magaalaa kana keessatti dhukkuba koleeraa mudateen lubbuun namootaa darbuus isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuu magaalaa Siinqoo jedhamutti bulchitoonni aanichaa qabiyyee lafa uummataa caalbaasiidhaan gurgurataatti akka jiran himame. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Abbootiin lafaa kana duraa karaa seera qabeessa ta'een qabiyyee lafa isaanii mirkanaa'ee osoo jiru qondaalonni aanichaa maqaa caalbaasii jedhuun deebisanii namoota biraatti gurguraa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti kana raawwachuun mootummicha biyyattiin seeraa fi sirna dhablee taatee jirti. Akkasumas wayita mormiin sirnicha kana hacuucee qabee jiru kanatti qondaalonni mootummaa jala jalaan saamicha qabeenyaa irratti bobba'anii jiru. Keessumattuu caarraa mormii kanatti fayyadamuun hojiileen malaamaltummaa hidda gadi jabeeffataa jira. Kana keessatti ammoo jiraattonni miidhamaa akka jiranis himame. Kun ifatti raawwatamaa kan jiru godina Harargee dhihaa aanaa Odaa Bultuu magaalaa Siinqoo jedhamutti akka ta'e jiraattonni aanichaa OMN itti himan. Akka namni nuti dubbifne jedhanitti karaa seera qabeessaan namoonni qabiyyee lafaa argatanii turan. Haa ta'u malee ammaan kana caalbaasii baasuudhaan kan bulchitoonni kun saamicha irratti bobba'an. Kana hojjechuun isaanii jiraattota walitti diruuf akka ta'e illee himanii jiru. Bootaa magaalaa gartee ka duraan seeraan kannan taabbichee waraqaa itti qabu maqaa san abdeessanii nama biraatiif kennanii lammata jechuun nama biraatiif sanirraas maallaqa fudhatanii saba sanii maqaa uummataa waliin buusaa jiran tokko kana yoo gidee amma abbicheen alleen gadda waraqaan itti qabayyee iyyate qaabanii callis jiranii kun ammaan tana magaalaa Siinqoo bakka jantirratti. Akka jecha nama kanaatti wayita lafti jiraattota bulchitootaan jalaa saamamaa jiru kanatti gara itti iyyatan dhabanii rakkataa jiran. Gochaan kun maaliif raawwatamuu danda'e gaaffii jedhuuf namni kun akkas jechuun deebisanii jiru. Kana wanni kas godhanis amma isaan lammata uummata walirra haasuuf jechuun waa du'aa fi barbaada jechuudha. Duraanis dhiyeessiif kanan deebisanii ammas nama biraa. Aanaa hayyuu duree dhaabichaa ta'anii filamuu isaanii ibsi nu ga'e kun mirkaneessee jira. Dhimma kana ilaalchisuun dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daani'el Disaasaa dubbifnee jirra. Akka isaan jedhanitti Oromiyaa keessatti haalli wayita ammaa raawwatamaa jiru daran yaaddessaadha. Rakkoo uummata Oromoo mudatee jiru bilisummaan dhugoomsuuf dhaabni isaanii hoogganoota haaraa filatee ifatti socho'uuf qophii ta'uu himan. Galgalaasa Dilboo immoo yeroo dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo warreen qooda guddaa qaban keessaa nama adduma bilisummaa Oromoo kana namni warreen asiin gahan keessaa isa tokko. Rakkoo amma jiruu fi haala sabni keenya maru hubachuurra baay'ee gadi fageenyaan ilaaluudhaan nama muuxannoo qabuu fi nama waan kanaafis murannoo qabu ammatti barbaachisaa ta'uunsa haalaan waan barbaachisee fi koreen gumiinsa adda bilisummaa Oromoo wal ga'ee erga xiinxalee booda filmaata haaraatti dhaabas jijjiire namas jijjiire gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu dandeenyuudhaaf murtii erga godhame booda Galgalaasa Dilboo durataa adda bilisummaa Oromoo Mulgeetaa Moosasaa immoo itti aanaa durataa ta'ee filamee jira. Hoogganoonni kun muuxannoo qabaniin adeemsa qabsoo galmaan gahuudhaaf dirqamni itti kennamullee obbo Daani'el himanii jiru. Obbo Galaasaa Dilboodhaa kanaan duras akkuma kaasetti hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo turanii amma gara fuula duraatti qabsoo Oromoo kana mirkaneessuuf yookaan dhugoomsuudhaaf akkasumas jijjiiramni dhaaba keessan keessatti ni dhufa jettanii eegduuf yaaddu maaltu jira? Egaa akkuma nama jedhee ture namni kun Galgalaasa Dilboo nama muuxannoo qabu Mulgeetaa Moosasaas namoota qabsoo kana keessatti utuu yaada isaanii asiifachuu warraaqin hin daddaaqin jarreen keessa turanidha. Qabsoo kanaaf nama dhiiganii nama du'anii nama of kennan waan ta'eef namni
namni har'a ka'ee wanta raajii uumaatu hin ta'in waan amma keessa jiru kanaaf yeroo hatattamaa amma keessa jiru kanaaf waan sabni keenya barbaadu ammaa kanaaf yeroo ammaa kanatti jarreen akkasii yoo of dura keenye gurmuu qabsoo Oromoo walitti fiduudhaafis warreen qabsaan walitti fiduudhaafis uummata keenya warra dhiigaa jiraniifis tarii mooraalii guddaa ta'a kan jedhuun itti yaadame gara fuulduraattis egaa xiyyeeffanni keenya kan biyya irratti ta'e biyya falmannu kanarratti kan ta'e sagantaan adda addaa irratti waan qindaa'ee jiruu fi akkasiin namni keenya akka hoogganaa haaraa jala hiriiru kan gaafannee murtii kanarra geenyeef. Uummata Oromoo biyya keessatti dhumaa jiru bira dhaabbachuu fi sirna nama nyaataa hundeedhaan fonqolchuuf yeroon xiiqiin itti hojjennu amma jedhan. Kanaan duras dhaabni isaanii Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhamuun kan beekamu ta'ullee obbo Daani'el ibsanii jiru. Duratti yeroo rakkoon 2001 ta'ee ture koreen qaama ce'umsaa itti tokko dhaabbattee turte hamma seeraan filmaanni godhamee gama Adda Bilisummaa Oromoo dabrutti. Egaa rakkoo adda addaa irraatiin kanumatti namni maqaan keenya Adda Bilisummaa Oromooti garuu namni Adda Bilisummaa Oromoo heddummachuu irraa akkas jedhee nu yaama malee nuyi warreenuma sagantaa duraa hordofu Adda Bilisummaa Oromooti. Dhaabni isaanii bu'uurumarraa jalqabee akeekaa fi kaayyoo irraa takka warraaqee hin beeku. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Obbo Galaasaa Dilboo hayyu duree ABO ta'uun akka muudamanii ibsi dhaabicharraa ba'e beeksisee jira. Akka ibsa kanaatti obbo Galaasaan hooggansaa fi muuxannoo bara dheeraa qabsoo keessatti qabaachuu isaaniirraa akka muudamanidha. Dubbii himaan dhaabichaa obbo Daani'el Disaasaa akka jedhanitti rakkoo saba Oromoo mudachaa jiru bilisummaan dhugoomsuuf dhaabni isaanii hooggantoota haaraa filatee ifatti socho'uuf qophii akka ta'es himaniiru. Usmaan Ukumee ibsa dhaaba kanaa qindeessee jira. Nagaa kanarratti argamtan bittaalee cunqursaa waggoota 100 olii booda qabsoodhaan carraa Oromummaa keenya irratti yaada keenya ibsachuu argachuun tarkaanfii guddaa mirga caaluuf nu qopheessu waan ta'eef bakka guddaa kenninaaf. Muddee ja'a bara 2016 ibsi Adda Bilisummaa Oromoo irraa bahee akka heerutti obbo Galaasaa Dilboo dhaaba isaanii akka hooggananiif hayyu duree ta'anii filatamanii jiru. Akka ibsa kanaatti wayita duulli sanyii duguuggaa saba Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kanatti qabsoo ummatichaa gara fuula duraatti sochoosuun barbaachisaadha. Wayyaaneen labsii yeroo muddamaan labsuun hegeree Oromiyaa kanneen ta'an dargaggoota lafarraa balleessuuf ifatti socho'aa jirti. Sirni gabroonfataa kun uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee ajjeechaa, hidhaa, ari'amaa fi dararama guddaa Oromiyaa guutuutti geggeessaa waan jiruuf qabsoo kana milkeessuuf waqtiin amma jedhee jira. Uummanni Oromoo tokkummaadhaan diddaa agarsiisaa jiru kun haalaan barbaachisaa ta'uu kan ibse Adda Bilisummaa Oromoo daran qabsoo bilisummaa galmaan gahuuf ammoo hoogganoota kana muudee ifatti socho'uuf murannoo qabu addeessee jira. Itti dabaluun akka ibsa kanaatti balaa wayyaaneedhaan geggeeffamaa jiru kana ofirraa fonqolchuudhaaf hojiidhaan kan qorame tokkummaan dhaabota siyaasaa barbaachisaa ta'uu fi waan danda'amu maraan qabsoo finiinsuun murteessaadha. Rakkoo jiruu fi balaa as deemaa jiru guutuutti hubachuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo hooggana haarawaa kanneen uummata isaaniitiif cichoominaan hojjetan filatuun barbaachisaa ta'e argame jechuun ibsi kun eeree jira. Haaluma kanaan hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo duraanii kan turan obbo Galaasaa Dilboo ammas bifa haaraan hayyu duree ta'anii filamanii jiran. Obbo Mulugeetaa Moosisaa kan jedhan obbo Daani'el borus taanaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu fi mirga abbaa biyyummaa dhugoomsuuf jabeessinee hojjenna jedhan. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kamuu waliin walitti dhufanii tokkummaadhaan hojjechuudhaafis qophii ta'uu dubbatanii jiru. Baay'ee barbaachisaadha kuni yoo ibsa keenya har'aa keessatti illee ilaaltan ta'e akeekni keenya inni tokko isa kana ammaan duras kan yeroon irratti bade kanuma garuu tooftaa jijjiiruudhaan yeroo ammaa haala amma rakkooma keessa yeroo of dura qabuudhaan kan irratti hojjenne jennee yaadnu inni tokko haala kanaan immoo yoo namni walitti dhufuu danda'e namni wayi kana biyya kanaaf hin dhaabbadde rakkoo biyya kanaa rakkoo saba kanaaf hin dhaabbadde kan jedhu kanaan immoo walitti dhufunnaa kan jedhu kanaaf nuyi warreen walitti dhufanii waatti
hojiidhaan agarsiisanii biyya keenya falmachuu irratti qophaa'an wajjin hojjechuudhaa fi akeekni keenyas kanuma tarkaanfachuudhaafis immoo qophoofnee jiru. Gara fuula duraatti uummata Oromoo biyya keessatti rakkataa jiruu fi akkasumas hegeree Oromiyaa irratti falaa fi furmaata argamsiisuudhaaf haala kamiin qabsooftu isin akka adda bilisummaa Oromootti? Egaa tokko rakkoomti qabsoo kanaa kan ta'ee jiru iyyuu qabsaa'onni biyya keessa sinuma jiraniiti. Haa ta'u immoo maqaan dhaabaa waggaa dheeraadhaaf haala jiraachuudha. Xiyyeeffanni keenya inni hangafni maqaan dhaabaa kuni qaamaanis ta'e hojiidhaan biyya keessatti akka inni mul'atu tattaaffii isa duraa ta'a. Kana caalaa immoo uummata bilisoomsinaa jennu kana hiriirsuu danda'uudhaa fi gidduutti argamuu danda'u kanarratti xiyyeeffannaa kanarratti dabalee immoo nuyi warri baqannee ala jirus warri uummanni hawaasni Oromoo waliigala ala jirus immoo kana hubatee akka nuyi wajjin dhaabbatuu fi akeekni kun kana ta'u akeekni isaa maqaa dhahatanii maqaa moggaafatanii taa'uu duwwaa akka hin taane akka nu baran barbaada. Tolee dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Daani'el Disaasaa ibsanaa kennitaniif galatooma. Humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo wayita ammaa bakka adda addaatti faca'amanii jiran bakka tokkotti walitti deebisuudhaan humneessanii qabsoo sabichaa finiinsuun murteessaa akka ta'es Obbo Daani'el dubbatanii jiru. Dhumarratti akka Obbo Daani'el jedhanitti mootummaa wayyaanee duula sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru ofirraa qolanii biyya isaaniitti abbaa ta'uuf tokkummaadhaan qabsaa'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamanii jiru. Ilmaan Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan humnoota waraana wayyaaneen adamsamanii hidhamaa jiraachuun isaanii himame. Ilmaan Oromoo kunneen Oromummaa isaaniif sarbamaatti jiru malee yakkaa dalagan hin qaban jechuun maddeewwan keenya OMN'tti himaniiru. Bal'inni isaa kunooti. Dargaggoon magaalaa Jijjigaa irraa dubbisne mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo iddoo kana jiraatan sababaa fi yakkaa tokko malee miidhaatti jira jechuun dubbata. Baatii lamaan dura hidhamanii hiriira nyaata rifatan jedhani. Dura garuu isaan keessaa maqaa nama afurii waan qabatu jira. Maqaan isaanii tokko Muuzaa Hamza, Abdallaa Ahmad, Muhammad Ahmad, Duulaa Ariif, barsiisaa tokko jira isaan keessa. Ilmaan Oromoo